Humni liyyuu haayilii Somaalee guyyaa irraa aanaa Meessoo Araddaa Kurfaa Sawwaatti dhukaasa banuun namoota 2 galaafatan. Humni liyyuu haayilii Somaalee haleellaa fi weerara ilmaan Oromoo fi Oromiyaa irratti geggeessaa jiran itti fufuun guyyaa har'aa godina Harargee lixaa aanaa Meessoo Araddaa Kurfaa Sawwaa irratti dhukaasa banuun ilmaan Oromoo 2 akka galaafatan maddeen keenya gabaasaniiru. Maqaan ilmaan Oromoo wareegamanii Oduu Ammadee fi Umarishaa kan jedhaman akka ta'e gabaafameera. Maatii isaaniitiif jajjabina jenna, warreen nurraa wareegamaniif jannataan haa qananiisu Rabbiin jenna. Aalimni guddaan Islaamaa Sheek Sa'iid Ahmad Mustafaa jiruu baqaa waggaa 23 erga turaniin booda gaafa Adoolessa 29 2010 gara biyyatti deebi'uuf akka qophaa'an beekameera. Hawaasni Muslimaa magaalaa Finfinnee gaafa Adoolessa 29 2010 ganamaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti argamuun aalima keenya ana haa dhufu jechuun akka simannu yaamicha dabarreera.